Addunyaa kanarraa wanni hundi baay'ee nama cinqa keessattuu kan rifeensa Afrikaa waan ajaa'ibaati baay'ee rakkannaa forforis tahee ciccitiinsa buqqa'insa laafinsa rifeensaa yagguu fillu yagguu miicinu kanas tahee sanis rifeensa Afrikaa guutuun jabaataa fi baay'ee garmalee kan nama rakkisu waan taheef furmaanni isaa maal? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفون الرفتوتا في كبجمتوتا چانال رزان حرة وهي رفينسا قبرني في نموني هدو واي نما رفينسا رتباي ركتني أكاسوما فورفوري فانغسي غرغرا رفينسي ساني كان تطبو في ميداغي نستحيد إيرين نسلا فينسس كان الرابدودا توقفا رتي رفينسي كينا ببوكا إنسا غرغرا أكاسوما يوته في هد إسا رفينسا الراجة چودا ومما نكوما بيكم أفريكا رفينسا إيرا برسنتي إبرا ترباتا من رفينسي ساني غبابا في جباتا وانتا هنيف جتا وانتون إسان برباتي سان رفينسي ساني كلافي في miidhagsanidha asirratti har'a kaniin qabadee dhufe waa'ee rifeensaa irratti rifeensa keenya dheeressuu tahee laaffisuus akkasuma bifa isaa bareechisuu itti aansee ammoo forforii nurraa hir'isuuf waan biyya keenya keessa Oromiyaa keessatti argamu qabadee isinii dhufe tokkoffaa asitti ka argitan kun hinnaadha hinnaa namoonni hedduu akkuma sitti argaa jirtan kunoo hinnaa jedha hinnaa namoonni hedduu ni beektanii jedhee yaada itti aansee ammoo biyya keenya keessatti illee akkuma beekamu harkatti kan hidhatamu keessattuu ijoolleen shamarranii islaama amantii islaamaa qaban sababa salaata qalamii qeenshas tahee qalamii garagaraa waan godhachuu hin dandeenyeef hinnaa kan fayyadamnuudha jechuudha asumaan obboloota kiyya kan Oromoo amantii biraa qabanis dhaamsa isiniif laadhaa jira hinnaan rifeensaafis tahee qaama keenya akkasuma fuula keenyaaf gogaa qaama keenya laaffisuu fi bareechisuuf gahee guddaa qaba wantoota aadaati isiniin jedhee jira kanaaf hinnaa har'a manka lama asii qopheeffadhee jira akkuma sitti agartan kana jechuudha inna manka lama asii qopheeffadhee jira isaanii kanatti asitti ammootu loomiidha loomii ammootu viitaamin C dha akkasuma gogaa keenya qulqulleessuuf tahee baakteeriyaa faangasii garagaraa gogaa keenyarraa qulqulleessitee gogaa keenya banuuf jechuudha akka gahee guddaa qabu fakkeenyaaf rifeensi keenya buqqee qaba buqqee isaa kana jechuudha forforiin kan cufee jedhe faangasiin garagaraa kan cufee irra taa'ee guddina rifeensas tahee akkasuma ammoo caccabiinsa rifeensaatiif sababa tahee laamshessu kan loomiin nu gargaartu jechuu barbaadeeti sammuu keenya buqqee keenya qaawwa isaa yookiin ammoo bakka rifeensi bahuun sanii faangasis tahee akkasuma xuriilii garagaraa forforii baakteeriyaa irraa kaachiftee buqqee keenya bantee wantoonni dibannus tahee nyaata inni nyaatu kunuunsa nu goonuuf akka saffisaadhaan isa tajaajilu godha kuni zayitii kookinaatiidha kan asittiin beeytan jedhee yaada namoonni tokko tokko zayitii saamiraa jedhanii biyya keenyatti garuu kun kookinaatiidha zayitii kookinaatii kana zayitii gosa 5 waliin naqe jechuu barbaadan tokko absuuda lammaffaa zayitii qobboo sadaffaa zayitii hargiisaa jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kuni zayitiin hargiisaa zayitii qobboo zayitii absuuda wantoota hedduu jechuudha zayitii kookinaati walitti haaluma salphaa ta'een qurunfuudin danfisee asitti buufadhee kaayadhee jira asitti ammoo zayitii zayituunni akkuma beekamu faayidaa hedduu qabdi faayidaan isaa kana jedhee waan xumuruu hin dandeenyeef gabaabamatti ani wagguu zayitii zayituuna kophaa isii dibadhu forforii waan nattaatuuf jecha kanneen hundaayyuu waliin naqee haala salphaa ta'e hinnaan torbaanitti al tokko yookiin guyyaa 10 keessatti al tokko walumaa galatti ji'a keessatti yeroo 3 yookiin yeroo 2 guyyaa 15 kan dibadhuudha asitti killeedha jechuudha killee namni hin beeyne jiru hordoftoota fi kabajamtoota kiyya garuu killeen amma yeroo kana biyya keenyatti hedduu qaalooyidee jirti dhiisanillee homaa mitika haala jireenya biyya keenyati haa ta'u garuu rabbiin aadaas tahee jireenya biyya keenya haala fisu killeen faayidaa gahee guddaa qabdi pirootiinidha jechuudha rifeensa keenya akka lakkuun godhannes tahee akkasuma immoo bareedina rifeensa keenya akka nama tokkosee tokkotti jechuudha rifeensi keenya bifa toluu dagaaguu jechuudha dagaaguu wanni jedhamu tokko dalisee dagaaguu wanni jedhamu waan bifas qabee dhaabbatas qabaatee ijaanis yoo ilaaltus qalbii kee ijji kan keessi guutu qalbii si hawatu bifni isaa tolee walumaa galatti miidhagsu jechuu barbaadeeti killeen faayidaa kana qabdi kana jedhee xumuruu hin danda'u gabaabsee isinii hime pirootiiniin kan badhaateedha amma jalqaba irratti kan itti godhu loomiidha
bismillaahi loomii akkanumatti haaluma salphaan itti cuunfa abbaan barbaadan meeshaanis itti cuunfuu dandeettanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya rifeensa keenya qulqulleeffachuus tahee miidhagfachuun manuma keenyatti haala salphaa ta'een maallaqa guddaa osoo hin baasiin laaffifannee bareechifachuu dandeenya hiriyaa keenya itti hawwuu osoo hin tahin jechuu barbaadeeti. haala kanaan loomii abbaan barbaadanii loomii takkallee itti godhadhaan garuu fi kiyya waan sirritti zayitiin forforiin taatuuf jecha haala kanaan kan itti baay'ifadhu loomii xixiqqoo lama itti godhe garuu takka sotaate zayitii kuni zayitii gosa shaniiti maankaa takka itti godhe maankaa lama maankaa sadi zayitii gosa shanii waan taatee fi walitti naqee maankaa sadi itti godhe jechuudha. asitti zayitii zayituun ammoo tuyyuu ani maankaa tokko qofa itti godha. kuno maankaa tokko qofa barbaada osoo garagara ta'e hunduyyuu rakkoo takkalleen qabu fiddanii waliin naquullee rakkoo takkan qabu ani waan qurunfudii wajjin affeeleef jecha isa kanatti naqadhee bakka tokko jechuu barbaade haaluma salphaa ta'een haala kanaan waliin geenna. hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kana qofaa miti waa baay'eetu jira haala salphaa ta'een haala kanaan zayitiin isinirra siyyaatu argitan jedhee yaada isinirra siyyaatu kuno hilleellee haaluma salphaa ta'een jechuudha. isinirra siyyaatu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haala kanaan ofirraa geeffanna jechuu haaluma salphaa ta'een rifeensa keenya garuu faayidaa guddaa kan nu qabu hinnaan tokkoffaa rifeensa keenya forforii ni balleessa lammaffaa bowwoon mataa nu dhiisa sadaffaa ammoo tuyyuu dadhabiinsaa fi aarii cinqii garagaraa kan hir'isuu fi faayidaa hedduu kan qabudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. hinna kana karaalee hedduun kan bukeeffachuu yookiin hojjechuu dandeenyu tokkoffaa irratti qullubbii shunkurtii talba shumfaa wantoota garagaraa jechuudha fayya qabeessa ta'e biyya keenyatti binnee itti fayyadamnee haala salphaa ta'een rifeensa keenya jiifachuu fi bareechifachuu kan dandeenyu hinna bishaaniin jiisurra haaluma salphaa ta'een jechuudha manuma keenya keessa teennee zayitii keenya itti dabalaa fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. ani maaliif jennaan bishaan itti fayyadamuun fedhu zayitii waan hin dibanneef forforiin attaati dibadhee sa'a 2 yookiin sa'a 3 isiniif danda'ama taananiin halkan dibattanii yogguu raftan san osoo ittiin raftanii irra baay'ee filatama kun waan guddaa isin cinquu miti kun akkuma nama qibaatiti jechuudha dhadhaa jechuu kun hagatti mata maankaa takkitti dhakuree jennaan garuu ani harcee kan harcee hinna maankaa 2 kan fudhe maankaa 2 killee takka zayitii gosa shanii gosa qabdan irraa rakkoo takkan qabu zayitii zayituuna walitti dabalee haala kanaan rifeensa kiyya laaffifadhee bareechifadhee dheereffadhee deemuu danda'a jechuu barbaadeeti. hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hanga viidiyoo biraatiin waa'ee rifeensas tahee kan fuulaa miidhaginaa kan qaamaa akkasuma immoo tajaajila hedduutuuf hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti asumaan horaa bulaa garuu subscribe like share gochuun isinitti haa baru chaanaala keessan chaanaala Razaan Oroo Tube wajjin turtii gaarii isiniin jedha.